harka kona hidhanii mana hidhaa geessanii amma garri isaanii dhufanii maatii ishee dhufanii aaduu turan. Qalaan jarri lachuun duumalee baane namicha fuullerraa luqqeeranii jila kan Ashamaa jirra jirtu anaa dhufu warri YouTube kan koo faaraa taatan subscribe, comment, like, share taasisuudhaan maatii taasisin jechuun jaalladha. Egaa yaada har'aa kanarra waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Yeroo tokko akka nuti yaadne osoo hin taane faallaa isaa yeroo jireenya keenya keessatti itti nuqunnamutu jira. Nuti waan gaarii yaadnee baane sababii garaa garaatiin ijoolleen hojiidhaa bahanii mana hidhaa galuu yookiin lubbuu isaanii dhabuu yookiin kufanii qaamaa miidhamuu wantoonni garaa garaa yookiin immoo mindaa malee hojjechuu wanti garaa garaa isaan qunnama jechuudha. Biyya ambaa kana keessatti biyyoota garaa garaa keessatti seenaan obboleettii kanaas kan baay'ee nama ajaa'ibu. Egaa jara bira hojjettu waliin biyya Beeruutii keessatti walitti bu'iinsa uumameen madaamii ishee fi abbaa warraa isheellee walitti bu'iinsi cimaan waan uumameef darbitee ennaa madaamiin ishee kuftutti ilkaan ishee cabee hidhamteellee akka turte akka fooqirraarree yeroo sanatti naatee turte waan ta'eef fooqi sadaffaarran ofii kootiif of darbee jechaa turte. Gaa'ii Waaqayyo akkamitti akka lubbuu ishee baaseyyuu anan baay'ee na ajaa'ibsiise. Hojii Waaqayyoo yeroo tokko dinqisiisadha, nama ajaa'ibaati. Namtichirree harkatti miidhamee aga isaan yaallamaniif edda guyyaa muraasa hidhamtee baatee akka tola hojjettee waggaa 2 madaamii ishee sanaaf ilkaan ishee dhaabsistu akka itti murtaa'e waan baay'ee nama gaddisiisu garuu kan nama barsiisu. Yeroo tokko manni sun yoo nu ta'uu baatee isaa wajjin wal loluurra isaa wajjin lola qabuurra jijjiirrachuutu gaariidha akka yaada kan kooti. Mee sagalee isheerraa dhaggeeffadha. Lama keessaa naqiniitii keessaan jedheen harka kona hidhanii mana hidhaa geessanii amma garri isaanii dhufanii maatii ishee dhufanii aaduu turan. Qalaan jarri lachuun duumalee baane namicha fuullerraa luqqeeranii jila kan cabeeradhanii achumaan boo'ee beektaa mana hidhaa sana keessatti baay'een boo'ee baay'ee tokko godhee maraa'ee boo'ee natti dhagahame waa hunda gaafa namuu baay'ee ammanumaan yeroo sana gaa barbeetaa dhugaa baay'ee Waaqayyoo jedhe malee duutu bar odoon namni du'a ta'ee waggaa 6 baranaan du'ee badabar Kiristoosiin amma kan namni masii Kiristoosiin ani nan ba'a jedhee tammiti. Nan ba'a namicha kaniitii kana lakaan erga dhiiga ishee argee numan qalamadhee numan qalamadhee yaadee ture. Gooftaan kun gargaaree fooqii sadaffaarraa jechuun amma maatillee waan taane xiqqoo dugda kana keessaa wanti ta'e qaadee dhukkube malee uumaa tokko hin taane jecha ani koo hidhamee waggaa 2 guutuu ji'a 2 ji'a 3 hidhamee masii moo guyyaa 7 hidhamee masaa hin beeku hidhamee bahee ani koo waggaa 2 hojjette. Ana iddoo kanatti wanti gaafii natti ta'e mana sana keessatti yakka hojjette akkamiin mana sanatti deebitee akka isheen hojjechuu dandeessee dhugaa ananaaf hin galle garuu ana osoo ta'e sa'a tokkoof mana sanatti daqiiqaa tokkoof mana sana deebi'ee ilaaluun barbaadu akka kooti jechuudha. Achumatti deebi'ee hojjete. Akkamitti sani? Achumatti inxunnoodhee kakate namichi inxunnoodhee quraana isaanii sanaan kakate haa hojjettu tola haa hojjettu amma ishee fayyitutti haa yaaltudhanii. Ani kooshitti deebi'ee natti dubbatanii maqaa kondhaanii ofuma kiyyan dhaqee nyaata fudhadhee nyaadha. Ani galchaannaan hin galtudhani bara. Biyya na galchaannaan hin galtu naan jedhan maal nama jeestee galtaa gumaa namaa odoon baasin jedhanii. Ani koo waggaa 2 iddoo sana hojjedhee uffata hin qabu waanan nyaata nyaadhu ruuziinumadha akka nama kachalee jirutti yeroo. Egaa akka nama tokkotti ani iddoo kanatti wanti dubbachuu barbaadu egaa kun yaada dhuunfaa koodha garuu lafa hojii keessanitti kan jirtan biyya ambaa keessaa kaayyoo baataniif qabdu yoo dhimmuma lubbuu ta'ee isinitti dhufeen halatti namoota bira dalagda waliin walitti bu'uun keessan osoo hafee rakkinni yoo jiraate immoo gara biroo bilbiluu biiroowwan isiniif hin kaasan yoo ta'e immoo mana sanarra gadhiistanii baduu wayya baduuni yakka kana caalu isinitti hin fidu jechuudha. Maaliif yoo qabamtan gara biyya keessanii yoo xiqqaate nagaa hangaluutu jira. Fayyaa yoo jiraate biyya biraa deemanii hojjetachuutu jira. Carraa biyyuma keessattis ta'u immoo hojjetanii jiraachuutu jira. Yoo namni nama harkatti miidhame immoo carraan kun hundi isaa hin jiru jechuudha. Umuriin keenya mana hidhaatti dhumuu danda'a. Sanaaf obbolaa koo murtee hin taane murteessinaa. Maaliif isaan biyya isaanii keessa jiru, lammii isaanii waliin jiru.
seerri yeroo baay'ee isaaniif dhaabata jechuudha. Maaliif afaanumarree rakkina nurra qaqqabaa ture sana akka fedhii keenyatti dubbannee afaan guutannee yeroon ittiin ibsanneen jira. Arabiffa nama yeroo dheeraa ture yoo ta'e malee akka barbaadnetti haasawuu hin dandeenyu. Yeruma dheerayyuu turtanii akka afaan itti dhalattanii sana miti. Wanta hunda akka barbaadanitti itti dubbattanii taasiftanii namni sin dhaga'u jiru dhageettii hin qabnu. Sanaafi isaa wajjin walitti bu'insa hin uuminaa. Yoo rakkinni jiraatellee obsaan keessa darbuu yaalaa. Obsa qabaadhaa. Obsi waan hin jijjiirre hin qabu. Namni kamuu osoo hin qoramin ni jiraata jedhee hin yaadu. Tokkuma tokko akka carraa ta'e yoo ta'e malee mana hedduu keessa xiqqaatus guddatus qormaanni garaagaraa hin jira. Waaqayyo obbolaa koo lafa jirtanitti isin haa gargaaru. Obsa qabaadhaa. Obsi immoo waan hunda jijjiira. Furtuu waa hundaati. Jireenya nama dhala namaa keessatti obsatu furmaata jechuudha. YouTube kan koo subscribe, comment, like, share taasisuudhaan maatii ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jechuun jaalladha.